موبايلي في أصلي بورصة أركاها تاني Jalatuma warri sirba nu sirbitan dhaabaa caalaa fi daagimi dhagahan oola. Si wal jala jalaan hin deema ani taa'uun sodaadhaas bakka kanaa kana waan ta'eef siyaasni jajjabaadha. فيديو شوفوا سي ورا بني أنجي ياسمين أمني بصرة كذي Teessu maaliif sodaatta? Nu gubbaarra taa'anii fishkaa afufuu malee maaltu nu hafe abbo. Nima afuufnaaf ka afuufuu taanaan. جالا بدل ذكر ياسمين وفي كراتي Ani sirba tokkoon sirbaaf jeeti ba. أكام أتلي أرتستي تاته Sirba takka Yaasmiin sirba jeeti. ما تربي Yaasmiin akkam jette? ياسمين أنا يونا ثالثة شيفت أنا وان ثالثة نكنا تفور أنا جت Yaasmiin sirba tokko akka keetee sirbuu fi doktoriif. أنا والله تربي تاني إندن وجارتي لما فورو إنده من ميان كمو إمبر بادو Yaasmiin tasgabbeessuu fi bar. Haa tasgabbeessu. ناجت أمرا تتغبرتين هذا Hayyee eega jette doktor. جديدا Yaasmiin bakka tasgabbaa'e bareeddu. من جرين لك يمبر بادو بر جارتي دي يدرو تو جارتي فيانا تو فيديو ثورة بني شوفوا ياسمين بودا إم بوتا Kaajatti si mul'isuu fi bar. لا كاميرا شوفوا ثورة بني مكارا بمن ثري أزير يا بر ماكينة مولد إلا كونكولادا نتي مولد والله إلا الله كجتي قالت يعني تسبيحة Kaakuma dhibbaatii bar. ani bajaji yu ya baden be ko abiti ka kuma dibata mina gaba cufa duba kasi adaba marina adaba tiktok Ana si bita doktor laan. Boorsaan kiyyayyuu kuma saddeettama kun oolan. ay kuri dolara dibatak Wallahi laazim risitii walii isin mul'isan. Bamanaatsiru maalas no. $100 no Wallahi kuma birri Itoophiyaa miliyoona tokko ol malee achi gadi miti akkam jetta doktor. $100 no naaman Doolar kuma saddeetiif dhibba ja'a yo doktor risitii. borsan kun dolara diba chale anin qatta waan barba bishaan okan shawari de Okay, qabsiisi na guddisi. Risitii walii isin mul'isa. Ammaan tana jechoo. bishaan okan shawari de Inamanu bishaan ho'aa waan biraa malee. waan akkam Akkanarraa miidhamtuun fedha. madala Akkana jaalattu qubeellaa naagota achi sittee dhaabattee. Boorsaan kiyyaa kuma 80 dhibba jaagite ha'i. Yoo ammoo achi gadi hin taane anatu leenca lamaa sii darba amma. qabdi lo tokko darbe ayye No, hin darbu. Qixaatiin ufitti amante taanaan ufitti amante taanaan dura qabdi leenca tokko darbi ariyoo inni kuma 80 ta'e qubeellaa sii godha akka si jaalatu qabdi dhibba birri 5 yoo qannasee anatu qaxxaama doktor akkam jettu. yaa yasmiin oomata akka rakkoon qabu eega leenca lama qabsiifte dura isaa qabdi leenca tokko darbe akka si amanuuf rakkoon qalabatti tanuma harkarraa baatee sitti as baatee viidiyoo Kama dhugaa orderii na ergita Oromoo afaan naa gootee kaateetti balbala kiyya na ergita adireesaa kiyya. adreesa kee hin beeku kaa Anatu si erga amma kunoo sarchi sii barreessa amma keessatti rakkoon jiru. walloltanii kamiseen jaraatiin Eh? rabbuwwan maccaawachaa shamarranii godhe eenyuma aarsuu akkana godhatti yasmiinarra lafti nagaa agarra Wanti aarsuun jiru fiqiri dhufe bakka wanti hundinuu gisee dheegee dhufe ijoollummaa taphannee amma jaalala dhugaattu na qabe. Haqoosaa darbe amma. jaalali dhugaa kalemasaa aydamii afuritti asiisi qabe kun kamin Guyyaa meeqa asirra dubbachuu dadhabee lakkinaan jette guyyaa meeqa si dubbadhe doktoraan dhufee guyyaa meeqa si haasaa ture. ifamaan ammatti jaartii lammaffaa furuuf qophii miti maalash yoo ka dhugaa taate maal bu'aa lubbu jechuun nuuroo kana natti waddade bannaati biyya baqaa jira akkam godha Oromoo maal goota doktoraan akka hin jireenaati si jiraachisa sin jedhaa barakka jawaari caammaa kuma dooraara 2,300 godhattaa suufiin kee harka 10,000. dubartii eeggachuun jaaladhu
harka dubartii maa eeggatta dhuftee hojjetta anatu hojii si kenna faranjii irra deemtee hojjetta Oromoon bartaa jirtu garii uf hin beektu bargaan jettu ambara dhugaa dhufe waggaa meeqan beektaami doktora amma isaa kanatti boorsaa 80 qaban makiinaa 100 maaloo saree suuta maanan asraddaan na era fikirii na jirti lubbu sorry amma yoo achi jedhe boruma iftan dhufuufi boru ishtaani amma tikeetti sarchi godhee kutaaminnu wanta hunda amma deemee istoora deemeetiin bitee dhufa rakkoon qabu bar I'm ready Yasmin arrataka እንደዚህ በስናፕቻት ትንሽ እንጀናጀና ኤካ እግረመንቲ ምናሚ አካታ ወሊገልቴ አንለ ገና አሲጃርቲ አመንሲሴ ከሰ ወላፍፍነ ምናምን አካተቲ ወይረ ተከማን ወቶ ከሰ ወልን ዱብሲን አከመቲ ፓብሊክ ጎነሬ Umuseenaan kanaan jettee atummaa yoo fuute annama biraatti itti aaramee sirraa hin aaruunaan jette hedduu wal jaalannaan umuseenaan si dura wal jaalannaan si dura walii haasuuf na hogguu. Mee warri gaas sirraa yaada kennadhaa waan kana sodaadhe ilumee akka nama bulchaa Ameerikaa tokkotti maal jette wanni kun feekidha mi'een maaltu jira xiinxali maal kana. Bakka tikeetti muranaan. Qoy carraa namaa kennina. Niwit godhadhu mucatti taatiriin sun. Ilu dalagaan geessine. Iluleen sodaate. Haay warri Ameerikaanatti ergamee dhufeera. Jamiila waan kana akkamiin ilaalteeti? Maal jedhanii rifadheetuma callise. Wallah nama rifachiisaa. Namoonni gammadu duuba akkam? Gammachuun nagaa jirtu rifatte yaalalli akkatti dafxaa nama qabu kun maali dur hin jirree ta'e barkun. Wanni kun akkami jasmiyyee jirtaa lubbuu? Jira qaaliiti yabeettaan beettaa miree laayivii kennallee Ana Rooman kanatti fakkaatu garuu doktor. Haati seenaa si hayyamtee ta'isaa homaa miti. Naa eeyyamtee isinummaa waliigalaa jette bakka rakkoo hin jiru jette bakka hundaana qopheessaa jetteetti. Yoo isin akkas jette jaarsa kee afaan wallaalee itti himii jedhin isin natti haa himtu bareeda iyyuu eegana duubatti walii galtan. Akkas hooyyee bakka akkasii. Kun eega isin walii galtani. Akkuma waggaa dheeraa Isin wajjin akkami sitti himti hin ta'u ka asli amma osoo isin sitti himte na jibbite jetta atillee isin sitti hin himtu atummaa wajjin haasa'ii fixi malee ati jechuun kunoo bira gaggaafadhu. Jasmiin akkana jirti ati maali yaadde waan dhugaatii sila wanti kun maali jedhe ati gaafadhu malee isin akkamitti si gaafatti haati seenaas hin gaafattu. Ani yoo akkan na jarjartan hin sodaadha. Doktor yoo Waan garaa keessa na jirutu jaanni garaa keessa na jiru nakka jedhaatti bar. Duraan si keessa ture. Eeka. No, annin beektaa miree doktor bakka amma nama guddachuu qaba. Miti gisee hunda ijoollummaa taphachuu jira. Dhiisuu qaba jedhee yaadee beektaa ofirraa. Innaa gisee ijoollummaa dhiisuu yaadde duuba qalbiin ta'e anumarra si buuteere hin dhabame ka bira ka jaartiin qabne maan barbaadin ka yeroo sii kennu saayidamee ofu. Asin meeqa nugusa naa jilbiiffataa bar kaan nama meeqarra tarkaanfadhee si fuudhu beektoon namni meeqa akka naa jilbiiffatu. Bakka lubbuu si eebbiseera nugusoota musaan jilbiiffachiise anamas jaartii lama fuudhuun qophiin. Sima atillee nugusuma anaaf bakka onneen tiyya si jaalatte haa akkam godha yaa doktor lubbuu akkana garaan jabaatiin kaadamuu sanuyyuu ganamaan kursiillee nyaadheen jiru bar. Anuyyuu akka warri na dhaggeeffatu kun asliin mucattii dubrummaa qabdu Ameerikaa irraa kadhattee naan jedhee namni na jaju barbaadu indoom dura adaba godhaa ture hin barbaadu amma fuudhaan jira. Jaarsaa ergattu asli. Miskiina meeqa jala kana osoo nu cirraa akkana arganne jedhee garaan dhukkuba ani hin barbaadu Ameerikaallee deemuu hin barbaadu dhufuu hin barbaadu. Akkam jetta adireesaa kee qaba balbala keetii dhufee iyyee seenaan dalaga malee. Aseenaa seenee bahu hin bahu jedhaa jirti bar waan kana laal. Aseenaa seentee hin bahu jedhaa jirti bar asli. Rifatuu nama too. Kiwweechuu nama ka'e. Roobee gamana fakkaachuu nama.
Oromoo maashaallah jedhaan kolfina yoo namni ol jaallate nama waliif fituu yaalii godha. Laa ani dhugaa sii mee barati manuma isaa dhayxee hin ba'u jette aseenna ati maal balleessite dhugaadha. Aadaa keessan jirtii bartuun illee wannuma jirtu goote ati waan haaraa waan goone cal'ise. Hin saalfatiin itti muddi. Hindi qabattee maa dhufuu diddaree? Waan maadaa keessattu goote dhugaa. Yaa aseenna ofumaa seentee hin ba'uun tama dhugaati maal balleessite. Sun aadaa ta'e keessatti miidhama. Yaa. Warri koomentii maal jettan ijoolleen dhiiramee osoo isin carraa akkana diyaaspooraan jaalatamu kana argattanii maal gootan? Miskiinni biyya Arabaatiif biyya keessa jirtan barreessa. Sanuu bareedni tun waan maraan wal bira qabe. Barreessa. والله أنا تاتي إشي رأي يكون وجاله إشي بقوم ثنتي سري إمبينا سر haga dubbiin si deebitutti jaarsin jira asirra dubartiin mana dhiiraa dhayxee hin ba'u jechuun waan naadiraati miti waa argattu malee hin bu'in. Jamila. Maarree kootu dubbii nutti kennattu bira kennataa dhuftu. Iluun dubbii fixee haalaaluu fi hin buutu isillee asirra. Maalumaan itti deemna akkuma seera aadaa kennatti itti deemna. Dubbii nutti kennatanii hin taatiin taatudha itti ilaalletiin yoo bulfannellee yoo ilaallumallee itti deemnee ka xumurruu akkuma dubbiin jettutti jenna. Akkuma aadaan jettutti jenna. Maalan jiraallee nasuu jiraami? Yaan jaaladheeraa duuba deebaan jiru. Waan ati dalagattu dalagaa hin dhumna jedhaarti. Anduloo mee dalagaa. Cinaa barjamu kaampaanii keessanii beektaa miisaa hojjetu rakkoo qabu taa'eeti. Achi haseenu? Achi wayyaa gasmee? Achi wayyaa dhugaa deemaa jira. Taa'ee nyaata. Akkas taanaan taa'ee nyaata. Ittiimi kun amma yasmi hin beekani kun hojjamu gaafa boorsaa kiyya kun 8,600 bitee qabadhaa jedheen caammaan kiyya martinuu widdii uummata akka yaadinii jedheen achumaan bakka na harkaan raaffatu jira dooktorri akkan argitan kuni qubee naa kaayii jedheen adireesaan si ergan jeen. Dooktorri hin danda'u siin jee bardulloomee jira siin jee akkam gootame. Rakkoon qabu. Hin jajjabeessadhaa jedha artii barisii waan nama jajjabeessu jira bar isaan biran beeytu ati ka waggaa 80 waggaa 40 fakkaatee jiraata. Jamu yaani jira dhugaadha. Jamilaan walitti muddaa'eera wanna kana sirrii. Wachaa shamarranii yoo godhe wal bahanaa. Hin danda'u sumayyaati ya lubbuwaan hin danda'u fuudhaaf qophii miti bakka. Lubbuu jennaa akka waan aannan firiijii dhugee kanan lapheen na qabbanoofte kaayis. Aya badaaboo. Jamu. Taarifa baasa jirti Yasmini. Baga itti cabsite maa? Kottu inshallah. Kottu tootiti yabayati. Haxana yaadatte. Haxana yaadatte. Eessa dhayte duraan waggaa meeqa asirra na beekte? Gaafa ispoonsarri hin banamin eessa turte? Amma Ameerikaan qallallu. Namuma shantu nama farramee deemama. I know. So ispoonsarri Ameerikaan banamin dura yetti nabbarshi. Ani garuu waan kana gifiin dubartii akkas hin qabne akkanatti as baatee ta dubbattu iman arganne godhe. Gifii maan na qaba maa waadha singilii ta'ee gifiin na qaba dabalachuu irratti gifiin nama qabu hin jiru. Amma qallaalitti dadhayettee. Jaartii lammaffaa fuudhuuf jechuu ina. Kabajuma hawaasa kanaatiif akkasumas ulfinuma dubartiitiif ol deebise gaa maal godhuu miti. Na taradda'uu diddee bar. Si taraddaa eessa yuun geessu bar? Jamillee akkamii? Amma aayidiyaa qopheeffadhe ofirraa Isiin nama qallaalii seeti ana mana na gurgursiisee bar asliin. Asli waan mallaqatti amanutti fakkaatee isaa boorsaa fi kana itti ibnaan hayyee waan jedhuun seete Yasmiin. Jaazmiin rifattee muun callisti hoggami. Yasmiin nama rifattee callisu tabadde.
Angga warra wal baran dulu akar mati abdu serra nakabe na fidu bale tadi kan abde wal baran ne ba. Ini sana sih kayak saya jujur sih. Amaran Yasmin yo so kamar ugatu ta da yuna man so kamar ugatu no yala ta gadin saudum. Jila kam. Ugate amma fidu male na anjette. Mucaadi da wale riba kaase fide. Sitaya timale Rabbu matu si gode timale oto kan berata yo na bishan tayo bar. Duraan karaa irraa balleessite ka namni amanu. Yasmin badu. Yasmin. Ilaa keessaan naa barreessi jedhaanii bariyoon. Yeah. Ani amma oddoo Abiyyi Ahmad dhufee dhaabatee doktora malee hin dhagahu. Achuma deebite kun amalle. Yasmin silaa Dhageeffadhu amma sitti ma Yasmin. Lubbuu jedhimee laallapheen tun gaa'e sada akkana godhatti fiqiri. Ayyee lubbuu sitti ma ishee. Daqiiqaa takka qofa na dhageeffadhu lubbuu sitti ma haga dhuma. Ani jaartii lammaffaa fuudhuun fuudha guruu jaartii lammaffaa fuudhuun dura kaampaanii namaa osoo hin taane kaampaanii mataa kiyyaa qabaachuu barbaada. Abbaan qabeenyaa yoo akka addunyaa itti dadhabe akka biyyaatitti tooppiteenii keessa seenuu barbaada. Si galee miti. Makiinaa takkaaf lama kana osoo hin ta'in makiinota qabaachuu barbaada. Ka hojii ka biraa, ka bashannanaa ka biraa, ka firaan dubbisu ka biraa, ka yeroo qabbanaa ka biraa, ka yeroo ho'aa ka biraa, makiinota akka caammaa namni 10-15 manaa qabu kana qabaachuu barbaada. Si galee miti. Jaartiin tiyya akkas, ijoolleen kiyya akkas, atillee kan dhuftu taate kan akkasitti si bituun barbaada. Ammatti garuu miskiina caammaa gaarii takka hin qabu. Yaaddoo hamaa keessa jira. So kanaaf hin geenye sadarkaa jaartii lammaffaa fuudhu. Garuu fuula duraaf dhageeffadhu gaa dhageeffadhu. Fuula duraaf immootu rabbiin kadhataa jira. Rabbiin abbaa qabeenyaa waggaa 2-3 keessatti yoo gore hagatti taagga duraanuu guddamateette bakka. Hayyeessu lubbuu dhageeffadhu kaanillee siima addunyaa 9-10 guutuu ishee. Ana tana qabeenya na kenne jaalala kee na kenne kiyya kana yoo waliin dhangalaafnee Oromoo gammachiifne akkam jetti. Hin barbaadu amma laqa dubartii keessaa na ariiti maa osoo qabeenya isaa fayyadamuun maal godha si rabbi fiqirii keenaa kenne ana rabbi maallaqa na kenne yaal qaali koo fiqirii yaal qaal lubbu yaal qaal. Maal fidee gaafa dhufte maal fidee dhufte harka kee duwwaa dhufte jettee guyyaa tokko keessa. Guyyama tokko na ariita. Hin jedhu. Qabeenya kee kabaru keessaa na ariitutti seenuu hin barbaadu. Oy, asli ati shari'atti namantamoo namanta. Shari'aa yoo duniyaan isin geettee waan jaartii lama masruuftan. In namantamoo namantu. Ay gaafii bichaa si gaafadhe shari'atti namantamoo namantu. In amana. Jasmiin shari'atti namantamoo namantu. In amantu isin shari'atti. In amanti. Amannaan uyyu. Maarree Aishaan qabaattuu turtee bara. Aishaa sun takka ta'e tana Aishaan guddoodha malee daa'ima akkanatti miti. Bakka Aishaa akka yoo hadiisa san beekte si fuudhuu qabu. Ay qabeenya yoo qabaatte rakkoo hin qabu. Tun daa'ima bara. Yaadannoo. Maal rakkoo qaba daa'imni jaalala beekaa. Ijoollummaa ofiiti malee aarran qabeenya ofii keessan ari'uu dandeenya. Kaampaanii tokko maqaa keetitti haa jijjiirtu bakka. Umriin murteessaa. Hin geenne amma isin yaadan horre. Mucaan kun diina qabaa. Hiriyoota isaatu itti kolfaa. Waan jedhu san hin beektu aarran keessaa kan na darbiti. Akkasii miti. Olaa deebitu hin gaafannaan malee waan kanaan dhiisnu. Ayi. Haa obsitu. Madda. Ayyee akkam. Nagaa. Alhamdulillah itti billee. Lakkanillee gara kee jira. Akkasiini. Yaa dhibbarraa dhibbatti si qarqaaraan. Yoo didamee jedhe poolisa yaam yoo dubbiin giddii taate. Biyya kana wanni akkasiin jiru ka biyya faranjiitti ka poolisa giddii na dafa. Madda nama kana dabsaarte waan hinaafte fakkaata. Waan hinaafte fakkaata madda.
No. Nadheen Ani osoo isii bira jiru asii dhaqxee aslii jaalatte waan jettee hinaafte fakkaata. no. Ani nadheen qabeenya kiyyaa maaliin sitti heeruma jettu? No way. Dhiiga kiyya tufeetiniin agarteetiniin fuudhutu irra jira malee nadheen qabeenya kiyya maraan sitti heeruma itti boru akka hiriyaa tiyya keessa nan galchine hin barbaadu. Isin yookaan shari'atti namaa jettan. Shari'atti namaa jettan. Ani waan akkasiin qabu. Ani waan humna kiyya wallu jedhe malee. Ati erga shari'atti namanii miti bar jaalalli nama jaalatantu jira malee namuma ta'e fodoo ka fuudhanii jaalataniiti meeqa kamtu jira guys. Kanaafuu yoo decision ati fudhatte right decision dha itti jabaadhi. Yoo garaalleen xiqqoo waa biratti si hafallee ittuma laali garuu. Ati amma maaf oggoruuf kolfitee dhufte namni kenna kanaa bara yaa rabbi. Qajeela gadhabaallee keessaan dhabnu alhamdulillah rabbil alamin. Hai anaanuu baatee amma. No. Ana musikirin na jira nanaasi. Madda. Laal sitti maa laal amma intalti tun osoo kuni gurraacha jedhanillee isii adiidha. Jaalala waan This is called blind love jedhama akkanaa kuni. Duudaa ka gurra hin qabne ka ija hin qabne gaafa achi ammoo sirraa banamtu biraa baqatan sanii miti jaalalti. Jaalalti akkaataa qabdi. Isin akkas jaalatti asirratti bar yoo xiqqaate waggaa afurii duukaa deemee boo'ee jettee bara. Caqasitti himaa yoo waa'ee jaalalti yoo karaa tokko callaan taate hin taatu jaalala hin taatu. That's a blindness jedhanii jaalala dukkanaati. Kanaafuu yoo isa biraan dhufini isin callaa warwaatteef jaalalti sun jaalala hin taatu. Ihaabtu karaa lachuu ta'uu qabdi jaalalli. Ila dhagaye inni hin jibbine amanuu sodaate amma kireefuu aseenaa jettan sanii. Lakki akkasii miti na dhagaye maddaa ila inni hin jibbineen hin sodaate. Sodaan isaa ammoo mucattiin tun urmiin xiqqoo qabeenya qabdi. Kanaafuyyuu na jaalachuu dhabuu dandeetti jedhee shakke malee hin jibbine hin jaalata. Lammaffaa isiin maatii isaa amansiisteerti. Amma dubbiin bakka asliin isii jibbee fi isiin isa jaalattee miti. Lamaanuu wal jaalatan garuu itti sabbaruu itti amanuu kana sodaate. Mucattiin tun xiqqoo qabeenya qabdi. Bareedduudha. Qoy kaasitti bareedduudha. Malaayikallee yoo taate bareeda sanii jechaan wannoon jedhan agarteetiin waan tokko yoo 50% bira hin jiraatin inni jaalalli suni deemteetiin hin fiixan baatu ka jedhutti amanaan. Is not long last ka jedhu san agarteetiin. Jaalattee bar isin. I don't care yoo isin jaalatte sanii miti rakkinni inni agartee at least 50% takkallee taatu biraa qabaachuu qaba. Inni illee jaalattee bar hin jibbine. Maal taate jibbaa miti bar. Amantiin sun ammootu waan isin qabeenya jibbuuf shakkii ufitti uumee jedhe. Wanna kana osoo isin maal guutu kan jedhu. Ani furmaanni ani kaati qabatte karaadhaa jedhaan. Dhibbatti si deegga. That's only way. Maaltu waa ta'e? Jamila maal taate? Yeroo jalqabaatiif ati lammaffaan adeemte gaafa kanatti hin beektamii. Himii keessa jala deemee doktor lammaffaa qaba akkana jechuun diimaddaan dhufee wanta hin taane akkamiin irra dhaabbatee haasaanii akka nama jaalalan beekni akka nama guyyaa takka. Maddaa akka warri walii kennu san biyyatti manguddoo ergatee jiddoolaa ergatee fuudhe farda. Hin beennu kaanu akka warra duriin guddanne akka warra ammaa guddanne bakka walqixxummaa san beenna malee bakka aduun haasa'uu hin dandeenye doktor I'm sorry. Jaalun kun as jala kolfaa jirti. Mee waan kana jaaluu gaafadhaa qoy. Isii wayyaa sirraatti daa'imummaa qabda. Yeroo naa kenne laasta bibbatti. Amma osii ta'e. Ashiyyetti. Cimbii qabata jiraata. Ani gastii kiyyan banoomaa achi eessatti wal agarra.
engadda Eertiraa mo'attanii yaa gammachuu axxaaxamtanii fi asirra isin galchamanii duraanuu gattii kiyyan galchuu maa rakkan. Keessatti ola garaa ammas cufadhe kara biraatti waliin bahin. Ilummaa cal'ise waan kana mucattiin tun yoo miidhamte madda itti gaafatama moo asli itti gaafatama amma? Hin miidhamtu yeroo naa kenniti ka mari'adhee isnaapchaatii buufadhee fikiriin biyya faranjii isnaapchaatii kanaan deema achiin dawwalee fi makiinaa fi boorsaa isiitti irraa maal godhaa miti viidiyoo dawwalee fi guntuta kana sheeppii isii kana laalee naa taatiif naan taatu akkasitti deebisan malee caluma jedhani bal'aa wayiitii kakkanoo mormaa ol laalee fuudhuuf son argin maal isin faara na teessanii bara tole kana. Samoonii kana viidiyoo babbaati adaa kanaaf isin. Maal godha mormaa ol laalee maal naa godha makiina ni. Mormaa olii miti mormaa gadillee viidiyoo babbaa jirti samoonii kana. Qaqqaltee haa nyaattu barbaadde haa sadaqattu boorsaa isiin makiina isiillee waa hunda isii. Ani isii yoo fuudha isii fuudha malee qabeenya isiin fuudhu. Asli lakki samoonii kana dhaabatteellee viidiyoo kana mul'isaa arti adaa kanaafi. Ammallee yoo gabaabduu taate karaa dheeraa ta'uu qabda. Doktor dubbiin cimtu. Kaameraa beesii mudhadhu amma. Laa jaartii xiyyaa akka uummanni na wajjin ilaalu hin barbaadu. Goota koof. Thank you. Inni naafa. Yaa dhugaa tokko kana beekaa baraanuu viidiyoo bahuu didaa yeroo baay'ee. Sinaapchaatii buufadha sinaapchaatii hin beekaa bar bakka warra biyya faranjii jana jiranii. Hin qabu asirraa hin buufadha. Aadna godha. Ishii? Asli akkuma akkanumatti banadhaa yuuzarneemii akkuma tiktookii kana godhaa achii walitti ergannee maqaa keessatti mana jiraatu jana jiranii dhufanii. Keessan dubbatu. Bakka nagaan ol deemi wannoo tokko ajajadhu mee maal jettaniin waan dhugan san Starbucks tokko dhugee gaagasi akkasii qaban lubbu. Starbucksiin buna fi cappuccinoodha ittoo isaa iyyuu. Anna qaqqabu rakkoo miti. Doolara jaha miti kaashaaf bitel godhiif maddaati obboleessa. Ani kan barbaadu yoo jamuun na jetti atuma na ajaji malee maddaan naa ta'een jiru mataan ishee hiika isaa kun. Banee birnoo birri biraa qaba mara kan obboleessa guddaa. Yaa birri isaattu na bira jira. Yoo isan barbaanne kun eessumoon as jira. Iluun jira. Kan barbaadde jedha sadii keessa. Eessumoo filuu malee maddaan barbaadu. Eessumoo filuu eessumoon si ergu ayyee doolara jaha. Thank you. Amma maal Eessumoo bakka doolara jaha Starbucks kafala. Wanni na ajaa'ibee shamarrani amma maallaqa yoo qabaatanii affeerraa madhiiraa kana takkaan didanii ante maali garuu? Akkas gaafii. Haala daagimin dubbatte. Barkama isaa fudhachuu qabda kana beekte. Eegaa. Karameelaa si kenne uma isaa fudhatte bakka biirii gammadda. Taate. Family bakka. Garuu awwaan san hin amanu.